kana anaatu beekaa. Najjeesa gurbaayyoo itti na deebiiftan najjeesa. Na dhageeffadhu. Kuti jarraa masuula fudhatuu hin dandeessu taa'ee najjeesa gurbaayyoo. Na ajjeesaa maarree tahaa haasawa kee si galee ofii keetii qabadhuun siin jedhe. Egaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya shama akkam jirtu isiniin jecha har'aa gaa silaa akkuma beekamu dubbiin na qabattee jirtu dubbii jajjabduu fi gurguddoodha. Dubbii jajjabduu gurguddoo yeroo jennu dubbiin gaa dubbiidha. Dubbiin keessi rakkoo qofa osoo hin taane rakkoo keessi rakkoo taate haalaan nama dhibdii lafee okkotee danqartee natti taatee jirti. Kanaaf mee waan silaa irra jirru quba qabdu rabbi nu haa gargaaru du'aas naa godhaadha. Amma isuma sanirraa amma feerusaallee qubatti yaammadheen waliin jira. Silaa haalli jiru hunduu rabbi nu gargaaraa jira fakkaatti. Anis nama haqummaa waan kana akka aadaa Oromootti xumuree keessaa bahuu danda'u rabbi na haa godhu. Tasgabbiin xiqqoo nuuf uumamtee jirti. Egaa keessa isiitu osoo nun ga'ini tadaadarkaadhaatiin nutti dhuftee nu daadarkeessitee amma anis xiqqoo ija babbanataatiin jira. Burjaajisan keessallee baheetiin jira. Ammas yaadaanis du'aayinis nu bira dhaabbadhaa nama irra dibee gartee booda dubbiin dhibdu rabbiin nan godhini. Amma feerusatti wajjiniin haasaa qaba. Haasa'iin feerusaa waliin qabu haasaa jajjaboodha. Haasaa jajjaboo yeroo jiru haasawaa isinis dhibe naas dhibeetu jira. Akkuma Oromootti nu dhibu tokkotu jira jechuudha. Maaliif jennaani egaa nuti uumaan bullaa akkasumatti aadaa qabnaa, duudhaa qabnaa, safuu uumamaan qabnaa. Akkasumatti waan jira keessatti haala ta'e keessatti waan isis sadarkaa isiirraa yeroo odeeffadhu dhagaa jiruu fi dhagaa isinis dhagaa jirtan kana isiin gahees har'a isii kophatti baafadhee qorachuu fi deema. Isiidhaan irraa uleenuu waan dhiisu yoo egaa rabbi haa tolchu akkasiin quba qabaadhaan isiniin jaa amma xumura sagantaa keenyatti hamma xumura viidiyoo teenyatti nu faana turaan isiniin jaa gaa feerusatti deebi'eetiin jira nu faana tura. Feerusaa yaa feerusaa erga addaan turrellee addaan babaanillee turree jirra gaa akkitti walitti dhufne har'a akka maleedha. Akka malee nu gootanii anilleen egaa dhufaatii keetirraa waan sirraa hubadhee fi waan jarri erga dhufe hubadheen akkaataa dubbii itti naqabdu egaa san waliin rakkoomtuu yookiin rifaatuu takka keessaan ture. Har'a xiqqoo bayyanadheetiin jira. Har'a haasaa gurguddaan si waliin qaba. Ati dhuguma feerusuma duraanii san immoo ni jijjiiramte. Dubbiin teetun akka malee na dhibdee jirti. Mee feerusuma dhugaa san jedhe. An feerusuma dhugaa sana jeetiin iftaagaa akkama dhiiroo jijjiiramaan narra jira. An sanuma jeetiin taagaa. Tanuma duraanis ni iftaaga. Hayyee bareeda. Feerusuma duraanii saniif iftee isaa jechuudha. Feerusaan duraanii gaa tawaa hunda addaan baaftee beektu sanittiin si beekaa tawaa hubattu. Egaa bakka waan hin taane gartee rakkoo fidullee beeytee irraa of eegdu akkasuma namallee irraa eegduttiin si beeka. Rakkoo tila kan ammoo ofii na yaachifteetu jirta. Akka nagaa qabduu fi nagaa hin qabne hanga rakkoo tana hunda fiddu duuba ofuu keetuu qubani qabdaati. Wallaahi tungaa fi jabduudha wanni na gaafataa jirtu. Angam beeku ani kumaan beekaa akka nama tokkootti nama jeetumaan bobba'ee galu jira. Hin beeku nama beeka malee beektaa abbaan waayif hin beeku. Hayyee. Egaa ammoo waaniin akkaanan jiruu fi haalaan keessa jiru jijjiirama duraanii saniin gartee adda jijjiiramuu kiyya amma isintu na beeka malee an feerumsuma sana jeetumaan akka mataa biyyaa. Akkuma duraaniitiif beektaa jechuudha. Bareedaadha. Amma mee feerusaa teenya gaamma wayin si gaafadha waan na dhibee fi egaa nammoo hundaa'uu dhibee jiru. Rakkoo ta'e. Dhuguma mucaasan mee ni jaalatteeti. Mucaagaa nama tokko jaalatti beektaa silaa garuma lamaaniini anilleen eegi inni naan jee siin jaaladha naan jee gartee natti dhiyeesse.
amma gaa ani eega gaa innilleen ilma dhiiraati gaa eegaan waan kana walitti kaafne siqinaan dhaabbadha waan jiru takkaan qomanaa dhawate rakkoo ta'e tana hundaa'uu gartee waan deemaa jiru tanaa fi waan gartee gandii oofaa jiru tanallee anaatu siqinaa dhaabbataa waan barbaaddeen rakkoo fi bal'oollee si wajjin hammaladhaa kanaafuu immoo waliin taaneeti akkasitti gurmuu walii taanaadhaan jee gaa namni gaa intalti dhalaa takka gaa numa butamtiisi numa sobamtiisi akkasuma eega inninis gaa waan san walitti kaafne tole jeetiin gaa illee beeka jaalatti gaa onni irraa nama dhufuuf bareedaadha ati gaa hoggusaniif awwaliin nan jala butame roorroo tana gartee kanarraa deebisu ta'e akkasitti uummata kanallee gartee kanarraa qabee gartee dandeettiitti qabaatee yoo qabu ta'e meettiin gaara feetiin itti filallaala jeetumaan waliin akkasitti deemu. Bareeda amma waan gaarii naa kaasaa jirta. Ani dhugumatti ni jaalattee siin jee beekama. Dhugumatti siin jaalattee siin jechuun kiyya. Egaa wanni jaamu abalu jaalattee beeyiru isaan akkana taatee maatii inni galchuu waan amma hangan waan kun natti dhufte dhaga'u waan mataa nama dhukkubsa kan nama hunda dhibu anallee na dhibi jechuudha fi okkotee danqarte hedduun natti ta'e akkaan gaa juu wallaaleetiin keessa ta'a amma kophaa waliin jirraa beeka wanti na dhoysitus hin jiru dhuguma jaalattee wanni siin juufi amma rakkumarraa fi waan kun dhufe moo dhugaa saniin jaalatte yoo dhugaa saniin jaalachuu miti rakkuma tanaaf ta'e rakkoon tun ammoo akka dhuftu akkamiin goote ati. Rakkoon akka dhuftu dhugumaan anamma isaa walitti dhufne roorroo saniifillee qalbiin itti na deebite. Kanaafuu immoo awwala gisee duraatiif gaa dhageesse gaa silaasii hime Abrahaam kaa gololchaa janiin saniin walitti dhufne sanii wal jaalanne yeroo duraatiifi sanillee akkasitti gartee gurbaan maraataadha. Inumaatu siirii takka intalti takkatti goote siirii sana facaafatee na fakkaatti ho'i. Akkasittiin beeki isarraa utaalee kun gurbaan maraataadha jee anuu walleen isaa wajjin maraadheensa inni na dhufnaan beek karaa isaatitti ichi kufuu danda'e beekadhu. Amma isa duraa ka biroo jaalattee jechuun san amma dhugumaan jaalattee ka duraa sanoo. Isa dhugaanin jaaladhe. Maali fayyaa ni qabdaati hoo? Wallahi hin beeku goone. Maatii ta'e hoo ilmaan kee hoo akkam gootee abbaa mana keetii akkam gootee kana hoo agliin ta'e eessa gooteeti mee jaaladha. Mee atumtu tunuu dura jaalachuu miti dhuguma of jaalattee jirta amma? Wallahi ani hin beeku ani if jaaladheetiin jiraa fi if taagaa nama if jaalateen nama jaalataa mire akka mataa kiyyaa. Ayyee ilmaan keessan hin jaalattu ati? Ilmaan kiyyoon hin jaaladha. Akkamitti osoo ilmaan qabdu abbaa manaa qabdu jaalala mucaa sanirraa naqabee jette rakkoon jaalala kanas fidde maali? Atuu bultii namaati jaalamtee jirta beeka jaalala kan wanni jedhanii fi namni walitti dhiyaatee waan irraa wal jaalatu fa'aa qaba beeka amma jaalalti obbolummaa ni jirti si galee jaalalti karaa bultiitis hiriyummaatiis waan garagaraatu jira jaalalti tun ammoo waan irraa wal jaalataniitu jira mire eega akkasimi. Dhugaadha. Anamma gaa isa qalbii namaa garagaraadhaati akka tokko yaadu anamma akka mataa kiyyaatti isa Abrahaam janiin san jaaladhe waliin haasoyne fuula gaa hordoftoota dura teenye osoo naasayin waliin haasoyne soomana guutuu wajjiin haasaa baanee innillee na bira dhufee ati galgala waarii godhee ka'ee kutee akkasitti waliin turre waliin haasaa turre. Akkasii gaa eegana innilleen kana jalaa badee bakka biraa keessa deddeemu ta'e anilleen sanirraa ka'eetiin kun gurbaan duraanuu qalbiin fayyaan qabdu namaa siiritti godhe jee kalaas isa wal gadhiifne. Jaalalti sanis akkasii. Jaalalti sanis chukkutte. Kanammoo anniin jaaladha jee osoo irree hin kaa'in si cinaan dhaabbadha waan jedhamu takkaan irratti hirkadhe malee jaalalti isaa akkasii na keessa jiraatteetii miti afaaniin ammoo siin jaaladhaa atummaan na cinaa dhaabbannaan amsiluudha garangaluu wajjin jirraa atummaan na cinaa dhaabbachuudha irra caalaa
naan jeeni hayyee naan jeeni illeen hanqa dhumaatitti gartee waan inni si jalaa hafu takka hin qabu waan dhufe hundatti si wajjin hin dhaabbadhaa rakkoo teetii fi bal'oo teessi si wajjin hammaladhaa atummaan garangalin naan jee hayyee toleen jeeni akkasitti gaa akkasii walitti dhufuu dandeenye dhufnaanis kunoo haala kanaan qabamnaan gaa kijiba duraanuu kijibaati bakkaan an jirutti barbaadee nama natti gaa jarana fidee jarana finnaanis gaa dhiirti kanaa beekee dhiiraa miti ta'etu takkaan na keessa dhufe akkasittiin beekee isallee if keessa inumaatu dilee tangaan godhu takka ta'e beekee nama na finnaan. Hayyee bareeda amma ani waan si gaafa damma qofa waliin jirraa beeka. Dhuguma beekii kajaalatanis ka tokkumaa takkaatu jiraamisa lama waan jiru natti fakkaata. Lama jechuun qalbii hiruudha jedhanii natti fakkaata. Qalbii hiruun tun ammoo maraatummaa fa'aadha. Imaana dhabuu fa'a, of wallaaluu fa'a, ofii isaatii bakka qootuu bakka kannuu dhabuu fa'a. Akkas natti fakkaataafi. Duuba abbaa manaatu qabda. Abbaa manaa kee kaatis beektuu wal jaalattanii wal fuutan maatii waliin qabdanii beek. Ammas hafteen qabu inninis si galee wal jaalattaniitu wal fuutan. Ilmoon galche ilmaan hin galche jee hanga kute kana keessatti kana hunda keessa seenuu kee maraatummaa moo fayyummaadhaati. Akkamittiin beenya ammaan tana hoo hin beenye tokkollee maraatummaa moo fayya akkamiin ta'ellee mee maaltu amma maaltu si dhagamaa jira eegaatiin maan tana yeroo gatteessee ilaaltu bakka irraa kaate sanirraa kaate eegaa sadarkaa sanitti dhuftee san keessaa bahuun ammaas maqaa bu'e jechuudhaaf bakka biroo buutee rakkoo eegaa maquma kanaaf ammaasi ilaal ofumaaf ibnee kun jirtaa mire rakkoon meeqa bakka tanatti dhuftee si galee. Anamma dhugaadha wanni atatulleen dhugaadha. Haduraa san jaaladhe jee gama qaannaa bu'ee sunillee akkaataa dhabee dhugaadha. Arafetti gartee deebi'ee arafeedhaan wal dhibuurra gara biraatitti yoo nallee harkadhe akkasitti gartee naaf innilleen adda addaan jiraatu irra nu wayya. Michoo dhaga'imma. Beeki yoo ammaan tana dhugaas walitti hin himne hamtuurraas waliin qabne. Si galee nuti nama waliif ta'uu miti. Amma rafeen naan ta'uu amaarreen naan ta'u kunaasaa keeti. Namni si dhaga'uu siin jiru bakka tanaaf yaada. Waan siin jiru dhaga'isa. Bultiin wasaasa jaan. Rakkoon ni dhufti ni dhufti. Namni dogoggora ni dogoggora. Si galee dogoggorri immoo ittiin fufu. Dogoggora waan irraa baratu jechuudha. Wanni ati goote waan nu maqaas nu ajjeesaati. Waan nuun hin malle siin hin malle maqaa keenya xiqqeessaa dalayti jechuudha. Badii hamtuu waan kan qabne nama wal nyaachisu hanga dhiigni dhangala'utti dalayte jechuudha. Si galee amma abaluun fedha abaluun jibbee kana waan jechuu hin qabdu waan jettuu hin qabdu afaanis hin qabdu afaan dubbattus waan siinju na dhagaye. Lafa tanarra waliin jirraa mitiire. Dura jaalala jechuu jaalala waan taate beekuun nama barbaachisaa beeka. Jaalaluma jechuudhaaf jaalala abaluu jaaladde abaluu akkasii abaluu akkasii abaluun san akkami maal isaa jaalata inni hoo dubbeen isaa maal of duubaa qaba akkami nama jaalatani. Innaa waan jechaa jira beeka. Ati kana jechuudhaaf ammoo hireen teetu xumuramtee jirta. Haadha ilmaan qabdu jechuudha. Haadha dhiiraa taatee jirta. Ka jaalattus harkattee jirta. Kana booda maraatummaa malee wanti alaa gootu takka hin jirtu beeka. Kana booda dhagaye. Isa deebinaan jettaa tu Kana booda dhagaye. Isa deebinaan jettaa isa maarree jettaa miti. Isa deebinaan jettaa duraanuu achii bayi wayii siin jenne wayii inni si baase ofiif baatee beeka ilmaan tarba katarraa keessatti isa deebuu kasi deebisu ana osoo hin taane heeruma uumaa si deebisa. Abbaa ilmaan keetii. Amma dhagaye isatti deebi'uu isatti maalii miti. Ati amma nama guddaa nama aqlii qabuun siin jee. Wanni ati dalayde kun hundi hin fedhuu fi kanaa miti bara.
amma ati duuba isa na deebisuu yaalii godhu jirtaa bara. amma dhanna dhageeffadhu siin jedhe waan dalayde kana qofa hundi badii ta'uu beekuu qabda amma badii honga hin qabne kaan ammoo akkaan godhu anaatu beeka ati naafis hin akeektu amma booda immoo waan hin taane yooniin sirratti arge bakka hin taanes waan hin taanes kana malee yoon sirraa dhage si dhumattee kana quba qabaadhu ta'amma dubbii tanaa akkaan an godhu anaatu beekaa kana ati nan qajeelchitu har'a afaanuun qabdu waan na waliin dubbattuun ammoo akka nama fayyatti akka fayyisuusaa duritti akka deebituun barbaada wanni ati dalaydutuun ta namni fayyaa dalagu osoo hin taane maraatummaaf ta nama ajjeeftuuf du'a amma afaaniin qaba jettee teessi akkana na goota akkana kunis haasawaa mitiin siin jechuu barbaada waan an godhu immoo akkuma uumaati wanni ati dalayde taanuu naaf gahaa si galee amma fayyisuusaa duritti deebii. Yoo maraa namni dhageeffadhu na ajjeesaaf kana haasaan qabdu siin jebe qabma haasa keetu mure si galee waa'ee jaalalaatii fi maarree haasoftus si galee jaalala jechuu malee waan jaalalti taate akkam beenye beekuu qabdanuma jaalachuu jaalala jechuu dura of jaalachuu of beekuutu gaariidhaa beeka osoo of beeyte si galee har'a fayyisaan dur beeke tanaa miti beeka tawaan akkanaa dalayitee miti beeka sadarkaan itti quba qabnu sadarkaa itti si beekanis kanaa miti beeka osoo of beeyte osoo ofuu jaalatte kana keessa dhufta hin dhuftu kanaas beekuu qabda ta'amma dhufte maa dhuftii miti inni akkaan godhu anaatu beekaan siin jee amma deemee firraa taa'e